teechoo dudhattee qeesii tokkoon maaliif siidii sagannaa maaramii silaa duutee baddee maaliif sagannaa osoo jette ati yoona sheekoo wajjin gaaffii goote gaaffii akkanaa nan gaafate siin jedhe ilaa immoo kitaabarra hin jiru bakki maaramiin naa sagadaa jette sigalee bakka Iyesuus naa sagadaa jedhe ani waaqa bakki jedhe hin jiru qeesiin kanaaf jennaan siin deebisu bakka sii deebisuu hin jiru. Kanaaf jennaan sammuu kee bani maamaatiyyaa islaamummaa baradhu islaamummaa malee addunyaa kana gubbaa amantii kara kumaa fi meeqatu jira rabbi tokkotti hamanu gonkumayyuu hin jiru nuti afaan tokko dubbanna hulubanna ana malee sabboota amantii bira daqiitoo sheekotas gaafadhu sheekon nama baay'inaani amantii lamaan iyyuu ni beekan afaan oromoof waan ta'eef isaanis gaafadhu kitaaba keetirraa saddaan baafadhu Quraan irraas waa baruu yoo barbaadde barii addaan baafadhu inshallah rabbi yoo si laafise immoo islaamummaa fudhattee gammaddee jiraatta gammachuu jechuun qabeenya qofa miti siigale ቢቀብዱ ክርስቶስ ረት ያቃላችሁ አዋለንስ ተረጋጋ እንጂ ተዝገባይ ፓውሎስ አብሽር ጅራ ተዝገባይ የሚያወራ ሰው አለ እሺ ቀጥሉ እሺ ያን ማልጀተ ሲምቦ ጋፈዱ አኒ ጋፊንኪ ያፋከኛፍ namni tokko islaama ta'ee islaamuma ta'eetu dhalate yoo uumame fakkeenyaaf cubbuu hojjate cubbuu isaa sanirraa akkamittiin gara rabbiitti deebi'uu danda'a cubbuu isaa sanirraa akkamittiin qulqullaa'uu danda'a gara rabbii deebi'uu danda'a. Latti deebisa maamaatii gaafii bareedadha. Baazawee buletin teenya maaliif akkana jetto buleewwan kiyya taaptaap godhaa minni allagaa jira taaptaap godhaa. Maaliif akkana akkaate jette naa gala. Yeroo baay'ee ortodoksii keessatti qeesiidhaan maallaqni kennameeti akkanan godhee bar sagaagalummaan godhee bar qeesii jedhamee itti mameeti ammana sagadii ammana kufii ka'ii ammana soomi namaan jedha. Maallaqa kenname keessatti miira gaafiti. Sorry dhifma guddaa. Paulos maayikii qabaddo boleeso soo jinaasa anjirooti beente dhabi. Akka maaliif oduu yurii asooftee ragaa fidi maallaqa kennameef kiyyattu Muhammad Seeti. Buusi dinqineesh buusi. Paulos na duukaa dubbattaati ani na duukaa dubbattaati. Kabarbaadde na wajji dubbadda. Ana duukaa dubbatta amma. Ortodoksii tiri jirraami ati beente Sobiin ka taate awuzu billaamnesh. Dinqineesh ake wanni gootaru maayikii akka batanu simboorraa xumuraa hojii haasaa xumuraa sanbooda. Sobiin jeenyi ustaaza Alizi. Sawiyyoo maal taate awuzu billa dhiirri tokko tokko. Miuti neerratti hin qabini seetu taragaggayi. Paulos na duukaa dubbattaati. Jararraa xumuranii sanbooda haasoftaa. Fakkeenyaaf ammaan sheekii homtee qoy kaasisar. Anamma sheekiin qarshii nyaata honjee ragaan si kanna miti. Akkanuma haasawwan bara maqaballeessidha. Baasi keessan ture isaan iccitiidha jedhanii bataskaana keessatti godhusitu ragaa fidi seetu ragaa fidi. Maa sobdani? Jimbuusi ana wajji dubbaddaa tokkoon keessamee kan eegaaru. Hin sobiin. Buna buusan sobdura isa. Sodaattidha. Okay? Kanaafuu ragaa fidi qeesii abaluu jedhamuutu maallaqa nyaata jettee miti ragaa fidi. Namichoo ati ortodoksiidhaami beentedhaa miti. Maal si galchisan ani ortodoksiidha kiristiyaanaani እና ijoolleen kiristiyaana warri immoo beekumsa maal as dhaabbatan namichi foojaama hin sodaatinitu hin sobini wajjin haasa'an jiru innan xumuraati muutii qabadu laa ilaaha illallah muhammad rasulullah yaa qabbaneeffatu maa dhiironni akkanatti mataa nama ho'isuun tasgabbaanii ahwalillah kootilla billah ayyee simboo itti fufna simboo meena sobe kan inni narkatti qabu kana qeesini ammana sagadi namaan hin jedhu itti matanii cubbuu ofii mee okaalakkinaan jedhu sagadamu kun namana dhugaadha garuu isa maallaqaa kanan beeku no hin kennamaafi oo akka jechuu baatte boru kootu namaan jedha maa keessan ture mitiyan ayyee okay boru qaxaroo namaaf qaba ammana soomisiin hin jedhu yoo birri kennuufi baatte qeesidha okay qeesitti matama cubbuu
mana rajaa itti Leensaa abbaat jedhama. akkasii bar inni afaanitti kijiba se'amoo ani wallahi kijiba qusam billaa ortodoksiin ture nin beeka kijiba hin jiru cubbuu ofii qeesitti matan amma fakkeenya ani waan baalagee tokko yoon godhe qeesitti dhaqee himadha yaa qeesii amma nan godhee bara kanan godhee barii maalan godha jettaan maal siin jedha wanti harka keessa keechee ammana soomii siin jedhu ammana sagadii siin jedhu okay ortodoksii keessatti akkana iniyyina waan kijibaa mitanin kijibu isa haqiiqatti kun astaghfirullah idazi wallahi manni rakkoo qaba nama aarsitu wallahi hayyee simbo gaafii amma tira gaafattee fi akka maalifan kana kaasiseete mama wal qabsiisee sitti muufan qeesitti akka cubbuu ofii himatanii ammana soomi ammana sagadi namaan jedhu sanaa miti islaamummaa keessatti siin jechuuf ammaamati islaamummaa keessatti sheeka tokkotti illee hin himattu eenyuma tokkotti illee hin himattu kan himattu eenyu rabbi kee fuuldura dhaabbattee in kadhatta kalas du'aayii godhatta ni sagadda sagaddee kaatee maal jedhe yaa rabbii kiyya ani kanan balleesse yaa rabbatinaa dhiisi allahumma ante gifrilli jetta yaa rabbatinaa dhiisi jetta yoo feete moo soomtee sigalee soomtee yaa rabbii kiyyaatinaa dhiisi guyyaa lama soomtee sadi soomtee tartiiba qaba garuu guyyaa lama sadi soomtee yaa rabbii kiyya naa dhiisi jettee harka keetti ol qabdee boo'uu qofa malee namaati cubbuu kee itti matu tokko illee hin jiru addunyaa kanarratti namni cubbuu kee tokko illee sirraa fuudhu hin jiru cubbuu kee beeku tokko illee hin jiru sii fi rabbii kee jidduu jira wanti ati goote isa immoo kan sii furuu danda'u eenyudha sii fi rabbii kee jidduutti goote waan ta'e isuma qofa kan sii xumuru islaamummaa biratti malee akka kiristaanaa sanitti hidhattee qeesitti mattee ammana sooma mana sii sagadi siin jiru tokko illee hin jiru si galee dubbiin kiyya naa galee nagaafadha ammas yoo qabaatte guyyaa kamitti matte yoo mitti matte cubbuu kee qeesitti amma sila kootee wanti si gaafachiisan jiru kana duraan dura hin jiratte mucayyoodhaan keessa akkana kuba jirraa bar qeesitti maalummaa fuula dubbii kijiba odoo sammuu kee dhibban godhee si beeku asirra teessee qoraa ara kaanti የምር በቃ ያለውን ትክክለኛውን ነገር ብታስተምሪ ግን ለማስተምርሻለሁ ችግር የለውም ስራዬ ነው ማስተማር ችግር የለውም እኔ እኮ ስራዬ አድርጌ ነው የጠፉ በጎች ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፉ በጎች እኮ ስራሽ ከሆነ ስራ ልመለሱ ለዛ ነው መጣሁት ኧረ እባክሽ የምሬ ነው ቄሲቲ ማለት ተማጭቡን ቄሲቲ ለማለፍ ይመታም Esatti waaqayyooni itti maddaa jedhu. Itti maddaa jedhe. Mee qoy gaafii wayii gaafadhu. Nan gaafatin kanuma na deebisi. Maaliif waaqayyotti machuun waaqayyotti machuun dhiifame qeesitti himatame cubbuun. Siifin immoo barkoo bakka itti qeesin birrii malee cubbuu namarraa hin taqabalu jedhaatin haafi dee'an immoo zirzirii isaa hunda siifin ima yaa biifti. Mi'a ayinat manaat isteeffin. Ani waan beeku. waan hambe kufani bar kaawwaq sham callinya mamtaatu lamna micu isaan arka gubboo isa jedhan beekta miti yoo ati waan ta'e harka keessa keesse arruma kana soomisi jedhan ammuma kana ammana soomi ammana sagadisi jedhan yoo ati Oi, kan soom ilma namaaf jettee osoo hin ta'in ilma qeesif jedheen soomu lubbuu kootee dheefeen soomashi si jammaru waluma soomanii maaliif cubbuun qeesitti machuun barbaachisee siin jedheen inni yaa barbaachisu haadhiisu si eessumatti yeroo mara jedhe maqaan quddusii irra hin jiru waaqayyotti immoo hin danda'amu maaliif barbaachiseen jedhe qeesitti cubbuu himachuun barbaachisa bakka eessatti qeesin immoo birrii malee cubbichas gaabbii siniin galchu kan jedhe naaf dhiisin jedha bitti amaanatti marta maaliif ifa gija isinitti mammaa namatti martan birriin fudhatu hayyee ishi birrii malee ishi medhiisne ishi birrii sarrakkoon qabu hayyee dhiisne maaliif qeesitti machuun barbaachise cubbuu Fedi ka maaliif dhiistare soba waan ta'eef dhiista ka soba laal soba kijiba dhugaa irraa fagaate. Yaa bolleessiitii yaa afaan Oromoo siin galuusi. Sirriitti naa galu. Maaliif qeesitti machuu maaliif barbaachisee siin jechaa jiram? Qeesitti machuu maaliif barbaachisee?
Ma isa bira jira cubbuun kee ammana jedhee isa biratti galmeen jireenya keetii kun isa harka jira maaliif isatti hin barbaachise? Keessin akkaanaaf sii kana nama. Adde kenna assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Harka ol qabdu fakkaate. Barra asatti jirra. Siifu? Galmeen jireenyaa koo qeesii harka jira isin jedhe ammana soome ammana sagadi kannaan jedhame inni cubbuu kiyya natti muufi ammana soome kannaan jedhu galmeen jiruu kiyya isa harka jira isatu na uume. Inni na uume kan na uume waaqa tokkodha. Tayyib ammana soome ammana sagadi waaqayyo sii dhiisa jedhuuf akkamitti beeka inni? Waaqayyo wajjin hin hariiroo qabaa? Aha ustaazni keessan kan quraana si barsiisu quraana wajjin hariiroo qabaa? No, jecha rabbi barsiisa malee inni jecha rabbi innis jecha rabbi barsiisa innis jecha rabbi barsiisa ammana soomi ammana sagadi kan jedhu amma isa innis jecha rabbi barsiisa si himeera bar ustaaza kee jala deemte kan barattu Siifu eenyu jecha rabbi barsiisa? Eenyu jecha rabbi barsiisa? Qeesitu jecha rabbi barsiisa moo? Masaafa keessan keessa jira? Ni jira yaa kee. Fidi mee bakka akkas jedhu sen. Ayyaamaaf si fiduu hin danda'u yeroo biraa si fida. Lakkaamuu barbaada. Dinqina si banti rakkoo tokko hin qabu kunoo dinqina jirti. Naabanuu manaa banti abibti ammaaf wangeela fakkaan qabu. Yeroo biraa si Qeesiin jecha rabbi barsiisa. Qabdu kun maal siiliin kun maal jedhama? Debbeen goota Anumaan nagalchee dheefuu barsanii isaan gaafachuu seene wallaahi meeqa. Eenyu namni kun siifu? Siifu? Humna ijoollee ammayyaa kan buusne sin tabtabii taasisaa fidha. Siifu. Mee taabtaab godhaa uummata wallaahi darbateen na buuse mana 400 turre bar. Siifu dhageesse mama. Namni profaayilii irra godhatte kun eenyu? Eenyummaa isaa qo'i qasareessi barsiisaa yaa galme. Sittani marakkoon qabu Gabreelidha. Gabreelin gorsa lama. Mikael nin dogoggore Mikael auzu billahi minash shaitanir rajim. Haya. Ko seetan waan si jiru si dogoggorsiise argite. Jennatti fakkaatee bari je rakkoon qabu hayye. La seetana wallahi seetana bicha quraanatti qara meesha gara keenyatti si adeemsu inshallah Allaan gara ostorosiitti si deemsa ammas teeche hakijiba kijibdu kana gara dhugaatti si fida rabbiin. Obsi shi eenyutu ka arge suuraa kana eenyu kaase Mikael jaan arge Mikael eenyutu arge eenyutu arge jaan yaa ake si waliin gaafii xaxamaa hiikoon qabne si gaafachuu manna sarraa bu'ee ekeleetu kaase jedhe wangeela irra ni jira wallahi billahi rabbiin nan guddisini irraa kutee akkamitti akka ka'e akkamittiin akka intini ta'e sii fiduu hin danda'a nagargina sirra teeche ottadatiin akkana ortorosiin akkasitti zeem jettee kijiban ta'a yoo fooloof laayikii barbaadde waan biraan dalagadhu. والله لازم أنتي كتابني كنون كنا سيبا فولا كمي بقولنا ميكا قلت ما جدّا وايسيني كان دبّة ميك أكاسة كراكني وانجيلر وانجيل بربوچة نمانينا جدا بربوچة تقررنا تفكسنا جدا وانجيلر ربر bakka kalsan kutinaa fide bakka kalsan kutinaa fide galino kinoo jira dinqina shimbaasti amma kana jira kenna bakkuma biraa dhiistanii gaafachuu dhiisaati suuraa maalirraa dhiisaati bakkuma qeesiini bakkuma rabbiin qeesiidhaan barsiisi jedheen san maxaafa keessaa baasan sirna bichaa fedha bar
Inni deessaa fi abdii bakka fidduun qabdu be miskiina bannaate inni bakka birriitti ምስኪን ጀሪ እንደ አንቺ ድንጋይ አይደለውማ እንደ አንቺ ድንጋይና የተረገምኩ ስላልሆንኩ ነው። እሺ የተረገምኩ ነኝ። ትላንትና እዚህ ውስጥ ስለገባኝ ብለሽ እዚህ ጋር አታወሪ። አመዳም ትላንትና ሄድ እንደዚህ ላይ እንደቀረችው እናውቃለን። እሺ ሲፉ ወንድ ነው። ሲፉ Eenyu jetti sila macaafa keessa eenyu dingaa akka jedhamee itti argisiisaa iyyuu wayii himaa buustan. Buusina rakkoon qabu itti himna bari hin hubachiisa. Maani dingaa jette jechuudha. Dingaan akka maal ta'e fakkeenyaaf Yesuus maal jedheen Phexrosi ati dhagaadha jedheen alata jedheen dhagaadhaati jedheeni ishiin immoo dhagaa itti nama. No nama isin arrabsilee arrabsiidha suutuma wajjin haasaa haalatu jechuun maal akka ta'e itti hubachiisuuf malee arraba miidhas keessa homtuu namni nama arrabsiisu jiru keessa. Taaptaap godhamee bulee immoo taaptaap godha akka ammatti akkanan darbanne burtukaan itti ceena. Burtukaan amantiin kee maayin? Rabbiin gaafa guyyaa qeemaa sin gaafatanus dooniyaatti sin gaafanna oolota Itoophiyaa keessaa badan barbaanne. Halo. Sanii dufa akka. Nagaa alhamdulillah kami. Yeni እናት yeni buskut jirta. Ene konyo baga nagaan jiraatte atillee duraan intala nagaa kadeemtellee nagaan deemtee bakka deemtuttillee nagaan teechenis eebbisaa irra asaana kana sumiyyaa jala afaan qabattee afaan badaarta atillee kennaa ko. No wallahi ya ma watakka ma raga wajjin deemaa jirra ma. Like ani gaafin sirraa qabamee qo'a yeroo tokko gaafin si gaafata. Miti qabaddu shi marfee qabdu kun miti qabaddu burtukaan wajjin haasofna sabari. Baay'ee tokko jaalannatti qabanya. Amma maal taate akkasumatti itti fuftu maaliif abbaaf yaa amanu abbaaf idaaratta amanu abbaaf mukatta amanu. Laa wallahi akkasin deebitaniif nageenya nuti arganne kana akka argattaniif burteetii yabir. Dhugaa rabbii wayne way. Wallahi kanaaf malee hojii dhabee miti wallahi ammoo hojii meeqatu na eegatae. Dhaga'i nageenya kanuuf kennu rabbii ardiif samii uume qofa. Kanam ajjeesu. Isatti manaan jirtan karakkoo isatti kan amanu islaama qofa bar isa dacheef samiitti amanu islaama qofa isa yeroo isaatiin dukkana utubaa malee kan dhaabbatetti kan amanu bar islaama qofa. Ardiif samii uume qofatti amanna maalitti amanna maal kanu ajjeesuu danda'u isa kanu fayyisuu danda'u isa. Amin ati Islam baka ati Islam. Amin baka namin ati Islam. Amin. Maal warri kristaana mukatti amana moo dhakaatti amana argitere ati? Ati ortodoksii dha moo burte Islam wannoodha Islam ortodoksii moo bente ati? Ortodoksii dha. Oh mashallah wantan barbaadu argadde moola. Bayina an ortodoksii wajjin haasa'uun barbaada. Okay. Ati amma maal jettee kaate nuti rabbi tokkichaaf kadhanna malee wanti nuti amannu tokkollee hin jiru jette. Hin jiru rabbiin ardiif samii uume isa kana ajjeesus kana fayyisuus danda'u isa bichaan amanaan. Malkaa kabuun foo waaqeffachuu dhaqnaa aadaa Oromooti malee malkaan na fayyisu nan ajjeesuan. Okay. Ati ortodoksiidha? Okay, ortodoksii bataskaana keessa maal faatu jira? Duroo dhayite sammaatu jira gizee hojii dhayinusa. Siilii garaagaraatu jira Gabreelii jedhanii Goorgisii jedhanii Sillaasee jedhanii gosa garaagaraa siilitu jira. Isa kana hundaafuu fuuldura dhaabbatamee sagadama. Garuu kitaaba irratti maal jedha bifa tokkotti na fakkeessinaa bifa tokkotti. Isa kana maal jettaati kana osoo beekanuu maaliif eessaa fidan qeesiin kana eessaa fide ilmi namaa sammuu kana rabbi nuu kenne. Akka waa yaannuuf akka waa goonuuf ijoollee hundumaafuu nama tokkoof ogummaa kennee fi bocanii gabaatti gurguratan bareedina akka namni itti bashannanuuf akka ijoollee ittiin taphatuuf isaan fuudhanii bataskaana keessatti laxxafanii mana keessatti laxxafanii itti sagaduuf ishii. Si'iiliin bardhagahi kennaa qabu. Si'iiliin Gabreeliin nan ajjeesu na fayyisuus hin danda'u na ajjeesuus hin danda'u akka yaada kootiitti ibsadha yaada namaati miti. Maaramiin na ajjeesu na fayyisuus hin danda'u. Kana jeesu rabbi tokkicha ani kan hin beeku. Garuu ishee maaramiidhaan sagaddu ati. Mana bareessuuf keessa beetakristaanii keessatti fannifame si'ila dinu. Innaan bareechuudhaan moo kadhatamuudhaaf achi keessatti fannifame? Kadhannu rabbii bar.
No. Iso binka burte isa dhugaa si gaafataa jira amma. Akka ofii kiyyaa beekutti asitti himateen Kiristoosi. Amma ishi fakkeenya tokko eessattuu milixxu amma burtee dhagee. Amma dubartiin tokko yoo deechuu dubartiin tokko yoo deechuu maaramiin baga nagaa si hitte jedhama kun kijiba moo dhugaadha? In jedhama wanni jedhamuuf maaramiin haadha waaqatii ka jedhamuufi maqaa rabbiitiin dhalatte ishiin abbaan qabdu haadhaan qabdu. Maqaa gooftatii maaramiin haadha abbaan qabdu? In qabdu Inni lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ati miskiina wallahi barachuu si barbaachisa. Haaya. Miskiina wallahi. Yaaqee miti abbaan qabdu kamaara haadha qabdi garuu abbaan qabdu kamaarami. Abbaan ishii yaaqee min jedhama goobas baasatti argisiisu macaafa keessan waan qabdani bar kanaaf warri sin keessa beekan Yesuus gambiraatu dhufe ka. Wallahi miskiina wallahi Ati anga ammatti burtee maaramiin haadha abbaarra hin dhalanne jettee amanaa turte? Akkasumattan amana borullee. La ilaha illallah. Ati maaramii bara annadani? Kabiraati fasoboonu kabiraayyuu dhufe. Yaa maal jeeti ma boy male. Yesuus boonu ganaa kan biraati. Burtee. Oye. Angasiin jedhu haadha fi. Abbaa ofii. Yesuusillee abbaa malee dhalate silaa haadha hin qaba. Maaramii irraa dhalate kan Yesuus. Ishiin eenyu irraa dhalatte? Ishiin abbaan qabdu. Haadha hoo? Haadhumatu da'ee tiree hin beeku garuu lafumattan arganii abbaa ishii da'ee haadha ishii dhalcheen agarsiis hunda. Akkasi barattanii? In baranne ani jedhanumaan dhagaye malee sanaan dura. Jedhanii dhageesse malee jedhanii dhageette malee baratteetiin itti namanne jecha. Isinirraa hin barachuu dhufe. Isintu beekamu. Nurraa yoo barachuu dhufte kaasee barsiifna ammuma gara islaamummaa yoo dhufte waa hunda si barsiifna. Kakarachi keessatti hin baratin illee hin baratta waa'ee Yesuus illee waa'ee maaramiin isa fuudhan dhalatte abdii bar maaramiin isa fuudhan dhalatte Yesuus isa fuudhan dhalatte shuu waan haaraa dhufe nuti Yesuus abbaa qabaa Yohaannis iyyuu aniif abbaa keessi barbaadaa turree jettee maaramiin bar gaaffii itti goote bari Yesuusittu aniif abbaan kee nu Yuusef iyyuu abbaa isaatii jennee mormaa jirra ishiin kenna nafurime burtukaan. Oye. Yesuus ilma namaati moo waaqa? Nama abboo ilma maaramiitiif waaqa maaltu isa godhe? Ishi ilma namaati. Wallahi goobazii ajaa'ibaa dhufe galgala kan koppii tapha godha. Ambeekatan malee kan haga maaramiis wallaaletti miti yaani. Yesuus ergamaa rabbiiti ilma maaramii ta'uu jaalanna malee nasin ajjeesu nasin fayyisu. Innuu nama akkamitti ajjeesuu danda'a yaadu?